Daa'imni ganna 14 geessamaan mooraa baqattootaa kan daangaa Chaadii fi kutaa Sudaan Daarfur waliin jiru waggaa 2 dura seente. Milishoonni Arabaa haadha, abbaa fi obboleessa ishee egaa ajjeesanii booda Daarfur keessaa baqachuu ishee dubbatti. Sagaleen Ameerikaa eenyummaa ishee eeguuf jecha maqaa abbaa ishee hin dhoofne. Obboleessa koo isa xiqqaa ajjeesan sana booda na qabanii achi immoo na gadhiisan. Yeroo karaa irraa deemnu namoota du'an hedduun argee jette. Gara Chaadiitti kan imalte obboloota ishee quxisuu fi abbaa buddeenaa ishee qofa waliin ture. Amma mana nyaataa magaalaa Adiree keessatti argamutti kutaa nyaatatti bilcheessanii fi nyaata dhiyeessan keessa hojjetti. Uffata nan miica, meeshaalee mana keessaa nan qulqulleessa. Hojiin koo kana. Maallaqan argadhu immoo nyaata bituuf maatii kottan kennaa jetteetti. Abbaan buddeen ishee kan hojii dhabe dabalatee maatii kana kan soru ishee qofa ta'uu dubbatti. Shamarran umrii kurnoota keessa jiran kan akka geessamaan bakka halkan hojjetanitti yeroo baay'ee hojjechiistota isaanii fi maamiltoota isaanii miidhaan akka isaanirra ga'u hojjetoonni dhimma hawaasummaa magaalaa Adiree Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbanni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF akka jedhutti daa'imman hojii humnaa irratti bobbaasuun rakkoo guddaadha. Firaansiiskaa Kaazaato Chaad keessatti hooggantuu kutaa eegumsa daa'immanii kan UNICEF ta'uudhaan hojjetu. Kanarratti odeeffannoo ifa ta'e qabaachuun baay'ee rakkisaadha. Garuu kun rakkoo mudatee fi dhimma akkaan guddaadha jedhaniiru. Ijoollee hedduun dhoqqee irraa xuubii manatti ijaaran ennaa hojjetan akkasumas lafa gabaa guutummaa Adiree keessatti ennaa hojjetan ni mul'ata. Kaazaatoon akka jedhanitti yeroo hojii kana hojjetan balaa dhufuu danda'uuf saaxilamuu qofa osoo hin taane barnoota isaanii fi tarii hunda caalaa immoo barbaachisaa kan ta'e umrii ijoollummaa isaanii dhabaa jiru. Keessumaa daa'imman kunuunsitoota tokko malee dhufan hojii humnaa fi umrii isaanii ol ta'eef saaxilamoo ta'uu jedhan. Ijoolleen guutummaatti kophaa dhufan kunuunsaa fi kunuunsitoota hin qaban. Kana jechuun abbaaf haadha isaanii kana malee immoo firoottan hin qaban jechuudha. Isaan kun dhuguma kophaa waan ta'aniif baay'ee saaxilamoodha jedhaniiru. Waan hunduu akka yeroo Daarfur keessa turanitti akka deebi'u qofa akka barbaaddu ka dubbattu Geesmaan yeroo duraanii sana hiriyoota ishee waliin taphachaa isa turte sana yaadatti. Hiriyoonni koo ni ajjeefaman 3 turan. Duraan isaan waliin mana barumsaa deemaa ture jette. Namoonni isheen jaallattu baay'een isaanii waan lubbuun hin jirreef akkasumas obboloota quxisuu ishee ta'aniif itti gaafatamummaa irra jiruun gara jireenya idileetti deebi'uuf abdiin jiru garuu xiqqaadha.